Nikia, amo sota sallena molengale man nanjiran. Ati ganna basi, gana magalgala ganna basi. Birri na kenni, birri. Male, eddo mabult flash marra istelle sirresun garas nyaate. Marra ko kabale sirra, timan man jukki tere ujma ala bani ulma gadde buchaste buchra mere. Kanke kan marra ko kabale jettan afan guuttatte. Marra ko kan birri na kenni jechom mani Sila birriati guyara dibba kana nakka birri gudda seetini birri ko birri gudda kana mana maftenu. Why? Kana wan bra fidda boy. Funne. Laal yeroo hundaa yeroo na waliin gabbaatu tokkoffaa haga nyaataaf na wajjin cal jetteetu maal birri haadha jettu cal jettee jalqaba. Mana kee sirreeffattee kaatee gadi ba'uu qabdu. Nan cinqin kaasoo kana jechuun waan akka bisi bira qabbaa. Dubbii qabdaa walaatiin. Asiin jedhu eenyu kaleessa obboleettiin xiyyaara hamilaatti maal jette si maal gooti dhufuu barbaaddi maal naan jette. Dhufuu barbaaddi. Woy amma kanuma kana cinqatu ko akkasiin jedhu ansi fuudhee moo obboleettii teefu maa si bilbiltee obboleettiin tee dhufuu barbaaddi. Woy abdii tajaajilan qabdaa. Yeroo hundaa sima bira dhufanaan jetti. Adda mootiyyuu booda dhufuuf hin deemtiishu. Maal gootii dhuftee achi teettu ansi fuudhee moo obboleettii tee fuudhe. Maal gorfita kun waan gorfate. Ajaa'iba qabda obboleettii yaa maali si geetti wayii waa sirraa barbaachisa. Maal hin barbaanne as yoo dhufte waan nyaattu barbaaduun isiin nafti daabboo bitaa jechuun kan ka'ee nafa shunkurtiitu hin jiru timaatimiin hin jiru jechuun ka'ee nafa barbareen hin jirtu zayitiin dhumatee jira jechuun ka'ee nafa baasiin baasisuudhaaf maal gootii dhufti keenyaafuu jireenya akkatti jiraadhu anaaf rabbii kana beeka akkatti jiraannu anaaf rabbii kanatu beeka. Maaliif anasiif rabbii beeka obboleettii nyaataaf si cinqite guyyaa takkitti dhufti amata keessatti maaliif si geetti wayii waan biraas irraa barbaaddi. Maal gootii jedhe haadha abbaan qabdiini moo irra du'anii jiranii ni jiran haadha abbaan mana haadha abbaa isii yoo ta'etti nuu itti dhanna maal gootii dhuftee idaanu goote maaliif cubbuunu. Obboleettiin ayyee kana erga kana taate mee amma wayiin bitachuu barbaada dhibba takka naa kenni. Ta sodaadde geette kun usuu isiin dhufin idaana seessuu jalqabuufi. Laasaniif miti waa anaa bibbitee mana keessa aarsafalamni ol kashaayee waa hedduu fedhaami. An dura jenni. Dhibba takkitti naa kenni mee. Bishaan hin jiru bishaan kenniif. Maal bishaan mana isaanii gidduu dhumte. Hadaraa rabbii nan gubiin. Obboleettii yaaraatti fayyaa qabda isaati. Fayyaa qabda isa manaa dhibba keessa jirta. Mee ati dhibba takkitti dhibba kanaa kenni amma. Tole meesii kenna akkana gadi ba'e. Haa gadi ba'u malee naan kennitu yeroo hundaa gabba'i ol deebi gabba'i. Gadi ba'e argina. Kanama galgala mallaqa maayitti. Musoo itti argee iddoo yoo itti agarsiise. Guyyaa hundatti mul'isee jennaan gadi hin teettu. Aarti! Koko wajjin baafataa jiraanna tolin seeniin. Jechuu baafachuu jirta? Na tolin seeniin. Maal jirta? Qullaa jiraanna tolin seeniin. Lafi kaa deemuufi. Deemuufi deddeebi. Seeni amma baafadhee jira. Uffata baafattee? Uffata baafattee? Baafadhe. Uffata kun kan duraayitiin hin dhaabbattu duuba? Dagadhee bar isuma baafadhee dagadhee qalbiina keessaa fudhatte isuma baafadhee isuma godhadhe laal. Birri dhibba naan jetteemi. Itti namaan dabaltu? Ila laal iddoon tanaa tolee jennaan si taacha jaalala kan waan qabuuf sii kenne malee anaaf birrii wanni tokko akka addaan baafne atoo ni beekte. Deemi gara meeshaa fudhattu deemi. Deemi. Laal hanqatte waan naan jedhu dhaga'uun barbaadu. Rabbi si haa balleessu jaartii madiyada. Halkanii guyyaa birrii. Idaa keessa na seensisuudhaaf halkanii. Amma birrii dhibba kenneefi keessaa hir'atte laal. Har'umaayyuu dhibbi keessaa hir'atte. Kalee dhibba hir'atte. Deengadda dhibba hir'atte. Way birrii. Jaartiin taane fuudhee.
amala natti tottoltee waan an jedhu guutuu tole naan jetteetu dhibbaa naa kenna jechi yararraa ta'aa jirti. Mallaqa hagana ga'u dhibbaa guyyaa hunda isii kennu tana osoo walitti qabee jiraate yoo tana fooqii meeqaamee qabite. Dhibba isii guyyaa hunda isii gabbaruudhaaf kaa isii fuudhee isiin daladdee na haa kennitu malee. Faallaa mattas garagalee maal abbaa kiyyaa osoo namnummaa akkuma godhee akka isiin birree nan gaafanne godha. Maal abbaa kiyyaa dhalame. Baras geetiin jira mana ta'e gibbiin isaan jira barmanaan adda wallaalee seenu mee isaan seenu gubbaadha moo jala manni ta'e. Balballi lachuu wal fakkaatti ta'e isa walii hin beeku ulaan lachuun wal fakkaachuu jirti. Kun lachuu biraan dhaabbachuu jirti karaa harka mirgaati moo karaa harka bitaati. Haali manaa jirta ayyee xayyiba siin eegaa abshir. Ayyee. Ini tuh gue rasa malah tuh kan untuk. Aduh teh, ya, boleh tahu nanti. Kami pasti pilih sebelah itu kata dapat saya di fokusin. Bingung pun nggak boleh selalu orang. Bila pun nggak boleh orang sih lah. Kosin. Tayo bro. Akkam bilee nagayaami? Nagaa alhamdulillah. Fayyaa jaarsa kaitu. Jaarsi kiyallee ammoo tanaan gabbee ammoo dhufaniitu innis akkam feeti. Jirummaan fakkaata bareeddu. Wayii si yaadee abbaatti yaa osoo guyyaa hunda na bira dhufte namaa fedhaa beekte. Akkasiis hin jeka osigii taa'e maal feeta maal si fidi? Wanta kalleen fadhu warra ofiitiin dhufee qabbanaan jira malee nagaa fayyaa qabu. Qabban qasitti qorraami qorri kun akkanuma ayee akkami abbaan kiyyaa ummaan tiyyaa fayyaa qabanii? Nagaa qaba. Obboleeyyan tiyya guutuunu? Nama nagaa qaba. Maaf iddeen dhufee mucaa kana xiqqaasan fa'a? Dirqittiin dhufe har'a maaliif mucaa fidaa miti mucaa guyyaa birootiin fida fa'a obboleessa kee yaaddee xiqqaasan. Maaliif dirqitti dhuftaneeti? Warra keenyaan na lolke kaani beektaan warri manaa gadi hin bahin maaliin ta'een akkana hin ta'een warri cimdii qaban beektu duraan maaliin siima kakeessa. Maaliif si dhoggan obboleetti bira dhufuun rakkoodha moo maali? Inni rakkoon qabu kun adiidha garuu jaarsi keenya jiraani kisee ijoollee keenyaa garuu fuula biyyeechuudha beeknu. Haay akka inni fuula guru dubbiin tun isin birallee geettanii? Ana saree manna nyaata. Ati hin dhageenyeef ta'esaa dilamma? Ayi uumaa fi babaanoo dhagahanii? Namuu dhagee kanaaf hin deemin jecha oolanii yoo ati nu birallee hin dhufneef wanni barsiiftee aaruu jennee waa hunda keessii hubannuuf ummaanis wanni sii beeytuuf maaliif ni beeyta? Waan jaarsa ta'e akkana amala akkana addaa qabu. An amma ka'eetiniin afaan si guggusse ka'ee waa si fideetti waan dhibbuutu nyaatu si fideetti. Osoo jaarsa kan dhufee dafeetiin firraa galuu fedhaafirree hin galanii xixiqqishuu booda xiqqishuun wajjumaa kaasuun hin dhufeen. Haay rakkoo takka hin qabuutiin taa'e ishii Ayyeetiin. Jireenya akkanaa kana keessa jiraatan. Boleetiin hedduu akka. Jireenya akkas jiru haati warri kenname dhagahanii hunda dhagahan jechuudha. Jireenya akkamiin isaa jireenya kiyyaa rabbii kiyyaa gammaan kiyyaa fi baabaan kiyya kanaaf nutti dhaabne yeroo ani isinitti dhufuu dadhiifama jiru rakkoon jiru yeroo waan isaan naan jedhaniif kanaaf. Raasii kiyyaa akka waan akka badana yeroo barbaade jireenya kiyyaa gatii kafaluu qaban jedhee obsee obsaan jira malee kanaafuu yaa rabbi sumaan qaba. Namtichi qabeenya dila kana qabu. Qabeenya bikkirraa facaasan bikkirraa waliin qabu bikkirraa gadi hin qabne qabu. Amma obboleettiin jira akkattiin hin buskuute gurguraa itti deemu. Rakkoo gurguddoo akkasii jaruma kanatti irraa mituudhaaf miskiinni waan argatan arraa kan danfisi boru harka arraa kan itti cabsi boru harkan irraa danfisi jee illee miskiinni kan hin nyaatu.
Wayii tujjaara. Isin irra an bira dhufee buskuta guggugaa kanaa dhiyeessuunis wallaahi rakkinuma itti jabaate malee obboleettiin hedduu nama isii gargaaruuf nama cinaadhaan. Asirra naa fittee? Yaa obboleettii yommuu waa si gaafatu akka nama tokkootti. Na gaafatu Rakkoon ta'e rakkootii jedhamee yoo jaarsa keetii tujjaara alamni guutuu beeku nama hedduu beeku hunoo alamni guutuu ni beeku saniifuu yoo hunoo qoonqoo keeka nyaattanii bultan asiira wanni namaa dhiyeessitan waan jijiituu namaa dhiyeessitan maali rakkinni keessan mee himatti Dhiismee obboleettii. maali himadhu faa dhiisii maalisa maali waan naaf himuu hin taane jira asi bira moo inni maallaqa innis kan nu kana walitti qabdee daabaan bitaa jirta moo ejjiti damni waan wooma akka dho'istuuf naayin maaliif akka ustu waa malee nustuu beeku. Ani obboleettii jechuun kasitti inni nama bitti madhullee hin qabu. Erga mana kennaa bahe jechuun mana ummaatti yaade manuma keessan kennamaa bahe jechuudha. Guyyaa takka birrii nagaa yoo anas kennu jiru 100 na kennaa 50 na kennaa wanni inni natti kennu homa xiqqoodha malee bookii isaatu manaan kaawwa waan dhugaa natti himate jechuun ummatti illee ni warri kennan sababataa ofii jaalattee itti heerumtinaan jedhanii ati akkasumatti garam keetti qabadhuus mallaqa baankii kaayataa doolaba keessa kaayataa kana hunda natti mul'isu dhibbaan natti kenna. Mee kana ishee nuu gabbaa'e waa'een bita. Boodallee as kenni namni mallaqa guddaa tokko sibira kaayee waan takkaan haadha mana isaatii mitiire bar'aan gubbata kiyya akka waan garaa kee keessatti argituuti bar'aan waan ta'uu dhabeet maaloo hin deemaa hin nyaadhaan dhugaa agartan mala an keessi kee hedduu gubatee hin jiru. Buukii illee si dho'isa? Buukii qofa saaxiniitiin mallaqa keessa kaayatullee akkasitti ofii fuudhaa ofii qollofataa takka abdiin dhibbaa ol naa kennee hin beeku. Na dhagaye inni fi banatee fudhataami arrarraa eegaltee anaatu banatee fudhataa fidi qulfii yookaan akkasi jaalatuuf akkasi hin jaalanne akkasiif yaaduuf akkasi hin yaadne tanarra beekta guyyaa boruutiif akkasi hin taane ni beektatu tana ala immoo si fudhadheetiin karaa manaa si ni galla karaa manaa cinqiin ati hiraar keessa jiraattu maal hin taane ifiifin banadhee fudhadhaa manni mana kiyyamu mana godhufeetiin hin taane isin lamaatti dhufuu manni kun tokko ni beekta inni banatee fudhatee si kanuu dhibbata kan lakkaawii wayii wanniidha wayii si fireendi moo jaarsa yeroo ammaan tara fireendiinu hodho manni keeti wanni kiyya waan keeti jaarsi maali waan namarraa wanni jechuun ammaan saniifuu arra buluuf hin gara amma booda ni buluu deemeetiin jira. Kanas nyaadhu. Naagee hin deeman kanas. Ani barka laafina sirriitti himuu fi dabara akkatti. Nam tokkotti hin himuun. Nam tokkotti hin gala karaa manaatiin gala. Walii bilbila wayisii quba qabaadha takka taphata nagaa kan qulfii fidee taala gosa dhibba qulfii fidii ana balati maala fi fudhataa taala si kan nu baanaan wal quba qabaanna naafi. Abdi. Kai waan nyaanna kai. Kai bishaan dhiqadhu. Kai waan nyaanna bishaan dhiqadhu. Sa'aatiin meeqa sa'a? Sa'aatii 5 hojjaa kai sa'aatii jira. 5 hojjaa? Wayyoo iddoo deemuu qaba ayyuu. Waan raftee nan kaasin. Kaasira ammoo si biraa kaayanii kaanaan kun nyaatuma godhu jira. Akkasiin jedhu uffata naa miicceertaa? Hundaa dhiqee uffata illee si dhiqee kabayaallee si godhee jira. Kaalsiin naa miicceertaa kaalsi? Kaalsiin illee si dhiqee waan hundaa si dhiqee jira. Kophee illee xarattee? Xaragee jira waan hundaa kophee illee yaa'isa waan hundinuu si qophaa'ee jira. Galatoo. Ayyoo mara kun. Galatoo. Gurbaan obboleessa kiyyaa tokko yoo dhufe galgala ni galaa jedhiin. Akkas.
خلاص فهمت واسم جد وعدي بري ما بناني جدي مالي بري وياهم ده بناني لا ميجا تايم أنا ما أوني بربادتني بري مالي دركما بري سكابة شو كمان جال هذا أمانة كذي تيمتي لا قويا هوندا أورجاني فت والفون وقاميكا قويا ربين كل أمي قودو إبا أبدي أن كان برباد ما أنت أبدي إبا يشوكيا أنا هذا أمانة كذي تيمو أنا أمانة كذي تيمتي سأنا مقفنا دبس هذا ما نكياتك erga haadha mana keetii hin ta'etini guyyuma takka dhibbaa ol illee naa kennitee hin beektu yoo akkana silaalan abbaa qabeenyaa haftaamii mana fooqii meeqa qabdaa makiinaa meeqa qabdaa si beekan garuu namni keessa kennan beeku kanaafuu akkas hin jedhe hadhaan wayiin bitachuu barbaadaa suuqa keessa dhibba lama naa kenni jechuu barbaada naa galaaba dhibba lama naa kenni jechuu barbaada hin jirtu akkamitti hin jirre akkas hin jedha nama suuqa deemuu barbaada si galee suuqa deemee waa bitachuu barbaada uffata bitachuu barbaada waan abaayaa bitachuu barbaada iccuu adda addaa bitachuu barbaada kanaaf kan suuqa deemuu barbaada waa hedduu bituu barbaada qulfii isaatiin naa kenni ani deemeetiniin hanga yoom dhibba abdii akkuma ati jette kana abdii dhibba sin jechaa oola waan barbaada keessaa fudhadhee wanni waan kiyya moo qabeenya kan walitti qabna walitti hin qabnu kanaaf qulfii isaatiin naa kenni. Qulfii isaatiin naa kenni. Qoy mana fincaanii seenee dhufa. Aga sanii yoo as kenni kaa. Mana fincaanii seenee dhufa. Asuma dhaabatu ni socho'in as nyaata. Hoyti awwaa kenni jedhu hoyti kan mana fincaanii. Mama ada telepon kasih pulang. ها asuma dhaabataa taasa. Asuma dhaabbatu jira. Andurumaa iyyuu siin jedhe saaxinii qulfii akkanumaan na bira teetti malee saaxinii keessa qulfiin bakkanneen cabduun keessan jirtu hoo siin jedhu na amanuu didde. Maal siin jiranii? Waan takka keessan jiranii siin hin jenne yoo na amanuu didde haa kunooti qulfiin kanneen keessa mara tadhuu kafeete banadhuu waan feete fudhu waan feete birrii feete fudhu waan siin duuba maal qaba jettee. Fudhadhu qulfii kan kee homaa keessa hin jiranii? Laali duwwaadhaa si fudhadhuu siin jedhama. Abdi jaalalli nuti waliif qabnu kabara dheeraa siif obsii amansiisee haga namatti xumurame. Maal xumuramee saaxinii sii kennee hoo feete har'aan booda waan feetee dhibbaan sii kennu san fudhadhuuti achi keessa kaawwadhu. Abdi la sobaan natti deemuu jira. Maali sobni? Kee deemi ilaali. Deemeetiin ilaali miti abdi. Argeetiin jira waan hundaa argeetiin jira waan argeen sitti fakkaate waan hundaa argee jira abdi. Nasobin jaalalti sobaan yoomumaa gonkumaa akka hin taane beektaa si galee jira kanaaf abdii jireenya kiyyaaf hin taatu jireenya kiyyaaf hin taatu yeroo ati maallaqa fuutee shaanxatti gagguuttee ani haadha mana kan keetii wanni obsaan jira dhufu yaa abdii dhibba sin jedhuuf akka jireenya keenya fuulduraan jirtee ilmaaf ilmee keenyatti dabartuuf si obsa jira malee an jireenya kiyya wallaaleetii miti akka nama daabanaa miti sin jedhe akka nama uffata gaarii abbaa qabeenyaa taate uffata gaarii namitu jirta nyaata gaarii nyaachisu jirta kanaaf abdii. Hadha booda akkuma ati maallaqa na dhohifattee mallaqni ana sii caalisanitti anis maallaquma na dhohifattee si fudha akkana wana gootu kana isuma fuudhi isuma wajjin jiraadhu innummaan jaalti si haa ta'u innummaan waan hunda si haa ta'u isuma ammoo isuma qabadhu malee ani hadha booda onneen tiyya sirraa muradheetiin hin jira. Jireenya kiyya keessatti kalaas hedduu dabarsee si wajjin hedduu si obsa si wajjin jiraadhe kana booda anaaf si kalaas nu gaheetiin hin jira. Kana booda waan isin jedhu hin jiru waan ati naan jettu hin jirtu warra kiyya bilbiladhee kana warra kana booda
Ati jaarsa kiyyaa miti ani jaarsa Shaantaan kee ammaan booda wanta akkasiin dhuunfadhu kanas dhiifama. Kanas dhiifama naan hin jedheen dhiifamni dur dabarte amata meeqa si wajjin jiraachuu jira yeroo san dabarte osoo akka haadha manaatti na laaltee akka haadha manaatti waan feetu naa goote kun hunduu hin jiru garuu mallaqa hedduu na caala waan jaalattuuf aaddi nagatti jaalala keenya ani hin boorsine sitti boorse. Dhiifama naa godhi dhiifama booda wanta akkasiin dhuunfadhu mallaqa shaanta guuradhillee sii kenna. Erga na argitee jiraatte dhiifama naa godha. Harkuma takkatti dhiifamni kana booda dhiifama dhiiraa kana irratti dhiifamni hin jiru. Dhiifama naa godha. Harkuma takkatti dhiifama sii godha. Dhiifamni akkana numa hin jiru.